Dargaggeessi lammii Naayijeeriyaa ta'ee kaleessaa tokkicha qabu gurguree bilbila iPhone 14 bara haaraa yookiis immoo yeroo dhiyoo kana gabaarra oole bituun isaa dhagahame. Iccitii kanaatiin wal qabatee tooftaa seexanitti lubbuu dhalootaa galaafachuu fi akkasumallee iccitii isaa dhoksaa raawwachuudhaaf ija diimessatee as ba'eerraa kan hafe dhugaa irratti waan hundoofne iccitiilee gurguddoon hedduun jiru. Sababni isaayyuu jaalala dhugaa erga ta'eeti hanganni tarkaanfii kana keessa ga'utti teessee callistee hin ilaalta. Tarii jaallates ta'uu danda'a ittiin beekamtii argachuufis gochaa kana gochuu danda'a. Haa ta'u malee gochaan akkasii kun fokkisaadha. Namoonni kalee hin qabne kalee nama kennuuf dhabuurraa kan ka'e namoota hedduutu addunyaa kanarraa lubbuutiin darbe. Inni kaan garuu bilbila caccabee boor bishaan bu'ee baduu danda'uu fi hattuun karaatti harkaa fudhattuuf jecha kaleessaa qabu tokkicha baasee jaalalaan qabaaf jedhee yeroo inni fuula miidiyaatti as ba'utu jira. Gochaan fokkisaa kun kan bultiis ta'e akkasuma jaalala dhugaa wajjin hidhata walitti kan hin qabaannee fi tasumayyuu wal arguu kan hin dandeenyedha. Video kana hanga dhumaatti daawwadhaa, like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa namoonni haaraa gara chaanala keenyaa dhuftan. Yoya shamar gafuni hordoftoonni Saaron Entertainment biyya keessaa fi biyya alaa nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa isiniif habaayyeetu jecha ergaa ariifachiisaa fi akkasumas dhaamsa atattamaa dargaggeessi isin suuraa irratti argitan kaleessaa tokkicha gurguruudhaan bilbila iPhone yeroo dhiyeenya kan gabaarra oole jaalalleessaaf bituun dhagahame. Innis kalee tokkicha baasee akka gurgureedha. Namichi kaleessaa gurguree jaalalleessaaf iPhone bitee dhiirri hanga inni kaleessaa gurguree iPhone yookiis bilbila yookaan sibiila bituufitti durbii callisuu hin qabdu. Kun jaalala sirriis miti. Jaalala wajjinis wanti inni walitti fidu tokkollee hin jiru. Gochi namicha karaa baay'eetiin xalamuu danda'a. Tarii jaalalleessaa kanatu iPhone jaallattee naaf bittu malee gaafa jettu kana gochuu danda'a. Sababiin isaayyuu isheen bilbila irratti hundooftirraa kan hafe isa akkan jaallanne ifatti hubatama. Jaalalleessaa kun namicha caalaa maallaqaa fi elektirooniksii jaallatti ta'a. Isa Goldii Diijerii jedhan taati. Ishee dhabuu mannaa jedhees kana godhee ta'uu danda'a. Gochi isaa sirrii ta'uu baatus tarii immoo akkuma jedhe kana jaalala isaa ibsuuf jecha kalee isaa baasuu yookiis immoo kennuufii danda'a. Kana gurguree waan barbadu kana bitee kaleen gatii guddaa waan baasuuf tarii immoo intalittii qabatee akkas godheta. Tarii immoo ittiin beekamtii fi akkasumas gurra argachuuf jecha gochaa kanas taasisuudha. Kanas haa ta'u sana gochi namicha kanaa balaaleffatamuu waan qabudha. Sababiin isaa jaalalli dhugaan haala kamirrattuu kan hin hundoofnee fi jaalala haalaa fi akkasumallee bifaa fi bareedina qabeenya irratti kan hin hundoofne jaalala dhugaadha. Kuni garuu jaalala dhugaati jedhamu tasuma hin danda'amu. Sababiin isaa jaalalli qarshii yookiis immoo jaalalli bilbilarratti hundaa'e gaafa bilbilli dhumee fi akkasumas qarshiin dhume immoo diigamuun isaa salphaadha. Inni waan gatii hin qabneef kalee ofii gurguru kun hafuura hamaadha malee fayya qabeessa miti. Seexanni keessa darbee karaa jaalala fakkeessaatiin dhufee hanga lubbuu kee fi akkasumallee si balleessutti akkasitti deemaa jiru namni kamiyyuu hubachuu qaba. Dhimma fayyaa irratti kaleen walii kennuun hojii qajeelaa ta'uu danda'a. Innis yoo namni tokko dhukkubsatee jiraate kalee hin qabu yoo ta'e baastee tokko kennuuf dandeessa. Inni bilbilaaf jecha kalee isaa gurguru kun garuu qoratamuu qaba. Nama fayyaadha jechuun nama shakkisiisa. Always namichi kun dubbii baay'ee bal'eessa kan ilaalee akkas naaf godhu jedhus hin dhabamu. Garuu dhiironni biyya keenyaas ta'e dubartoonni biyya keenyaa waan akkasiis hin barbaadani. Akkasumallee gochuus hin qabani. Dhiironni immoo gochaa namicha kanaaf balaaleffachuu qabna. Sababiin isaayyuu kun tasumayyuu jaalala wajjin walitti dhufeenyaa fi hariiroo kan hin qabne ta'uunsaa ifoomaadha. Maaliif yoo jettan yoo kanaan hundaa'ee namni tokko ka'ee yookiin shamarri tokkos ta'e dhiirri tokko akkasuma gootu malee akka abaluu malee yoo jedhe kun waan fokkataadha.
yeroo dhagara yerootti namoonni hedduun dhukkuba kaleetiif saaxilamanii nama kalee kennuuf dhabanii kanneen addunyaa kanarraa godaananis hedduudha. haa ta'u iyyuu malee egaa inni kun garuu bilbila yookiin sibiila badduu fi sibiila dhaluu fi dabaluu hin dandeenye akkasumas waan si fayyadu hin dandeenye tokkoof jecha yeroo kaleessa tokko baasee gurguru kun waan fudhatamaa fi fokkisaadha. Sababni isaa osoo amma kalee kana gurguree ittiin bitee osoo isheen irraa adda baate immoo maaltu itti dhagahama? Namichi kun guyyaa har'aatii kaasee yookiis yeroo kalee kana baasee kaasee dhukkubsataadha. Sababni isaayyuu inni kaleessaa baasee iPhone bite boriyoo isheen isa gantees ta'ee isarraa maxxee nama biraa wajjin haasofte namni kun jeeqamaadha. Kaleessaas dhabee ishees dhabuu waan danda'uuf sarara darbee lubbuu isaallee balleessuu danda'a. Osoo kalee tokko baasee tokkichi inni hafellee hojiin dhalatee namni kun du'aadha malee wanti biraan gochaa dargaggeessi lammii Naajeeriyaa kun godhee namoonni hedduunis gara qoosaa fi akkasumallee gara xabaatti kanneen naannessanii jiru. Kun garuu irratti dammaqamuu waan qabuu fi akkasumallee kanaan fakkaatee miidhaa guguddaan akka gara booddeetti dhufullee ifatti waan mul'ataadha. Sababni isaas immoo namoonni yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraatiin inni kaayyoo wal balleessu inni kaan garuu gara lubbuu baasutti akkasumallee gaafa kalee kana baasuudhaaf yaalii taasisu keessatti osoo namni kun lubbuudhaan darbeera ta'ellee rakkisaa guddaadha. Sababni isheen isa jaallattee osoo hin taane bilbila sana waan jaallattee akkasumallee bilbila sanarraa kan hafe isaa wajjin rileeshinii qabdi fakkaatu. Osoo dhugumaan jaalala dhugaa isaaf qabaattee isa jaallatte tureeti silaa kalee baasuudhaaf akkasumallee yeroo ni tarkaanfii kana guutummaa gaggeessu ture ni balaaleffatti dhugaatiin erga jaallattee isa oolchuudhaafis ta'e lubbuu isheerraa yookiin lubbuu isaa oolchuudhaaf illee akka inni hin gooneef ittiin turte. Garuu hanga kana teessee callistee hanga inni bitee fidee kennuufitti teessee ilaaluun ishee waan isheen isaaf jaalala hin qabne ta'u akkasumas kanaan wal fakkaatee dargaggoonni biyya keenyas ta'e dargaggoonni iddootii garaagaraatti wantoota kanaan wal fakkaatanii namoonni jaalala dhugaa fakkeessanii dhaloota hedduu onnee cabsanii fi kan miidhanis jiru. Egaa kanarraa barnoota guddaa akka fudhattanii fi akkanuma gara fuulduraatti hubannaaf ogummaatiin gara bultii keessanittis ta'e akkasumas hiriyyaa qabattanii fi akkuma kana namoota wajjin walitti dhuftanii wajjin hubannaatiin akka jiraattaniif hedduu isin gargaara. Seexanni haxxeedhaa sababiinsaa haxxummaa keessan fayyadamee gara lubbuu balleessuu lubbuu baasu kallattii garaagaraatiin raawwatee dadhabee amma garuu karaa kanaatiin kaan lubbuu yoo wal balleessu kaan immoo yeroo wal ajjeesu kaan immoo gara aarsaa kaffaluutti yeroo fidu sisteema kanaan fayyadamee hojii seexanaa babal'atee sammuu dhalootaa keessattis waan dagaagaa dhufee namatti fakkaata. Bara jiraatanii fi guyyaa jiraattan keessatti ogummaa horadhaa ogummaan isin gaggeessaa yoo ogummaa hin qabaanne garuu daandiittis kuftanii haftu. Sababni isaa jaalala fakkaatee yoo kanaan dhufe ofis dhabdanii akkuma kanallee qaama hir'uu fi qaama godoloo akkasuma dhukkubsataa taatanii jiraachuun waan ifa jirudha. Jaalalli dhugaan hin dulloomu hin ariifatu hin aaru hin lolus akkasumallee waan ho'ee qabbanaa osoo hin taane yeroo hundumaa kan lalisaa fi yeroo hundumaa calaqqisee gaafa hundumaa ifee gaafa hundumaa kolfee gaafa hundumaa danda'ee rakkinas bal'inas kan jiraatu yoo ta'e malee jaalalli haala irratti hundaa'e jaalala dhugaati jechuun hin danda'amu. Addunyaa kanarraa jaalala gosa shantu jira. Isaan keessaa garuu tokkichatu dhugaadha. Kanaafuu hubannaaf ogummaatii itti adeema. Gochaa mucaan kun hojjetee gochaa namummaa osoo hin taane gochaa seexanni ilma namaaf xiyyeeffatee ka'e raawwachuunsaa ifa baadha. Kana fakkaataa fulbarruu Salamoon addunyaarraa guutummaatti argachuu dandeessu.